Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabu sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa irraaf qabannee dhihaannee keessummeessuudhaan kan isin faana turu an Murataa Sabaati. Sagantaa keenya keessattis qophiilee qabnu wal dura duuba isaanii isin beeksifna. Akkuma adeeffatame jalqaba gama keessan kan dhiyaatu oduu ta'a. Oduttaan Suudaan Oromoota Walloo irratti lolli qindaawaa banamuun lubbuu fi qabeenyi uummataa badaa jiraachuu ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo amajjii 24 bara 2023 guyyaa kaleessaa bahitu isiniif dubbifama. Xumura qophii keenya irratti immoo lola godina Walloo onoota garaa garaa keessatti hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa fi humnoonni faannoo wal ta'uudhaan uummata Oromoo irratti bananii jiran ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii gabaabaa jiraataa naannoo sanaa waliin gooneetu gama keessan ga'a. Jalqabarraa hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jecha gama oduu yeroo kanaaf qabnutti isin ceesifna. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti. Oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa aggaammii humnoota weeraraatiin qe'ee isaatti dhufan ofirraa qolachuuf qophii akka ta'uu qabu addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii kaleessa baasee hubachiise. Waraana qindaa'aa uummata Oromoo Walloo irratti amajjii 21-23 irraa qabee banameen gaagama lubbuu fi qabeenya barbadaa ilaalchisee ibsa amajjii 24-23 abaa'oon baaseen dhumaatii lubbuu namaa fi barbadaa'uu qabeenya uummataa irra ga'ee gaddatti dhaga'ame ibsuun uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa humnoota weeraroota qe'ee isaatti itti dhufan kamuu ofirraa qolachuuf waamicha godheera. Haaluma kanaaf uummanni Oromoo Walloo birmannaa akka godhu keessattuu Oromoo Walloo naannoo lolli deemaa jirutti akka walii birmannaa godhu adda bilisummaa Oromoo ijoo dubbii kanaan beeksiseera. Mootummaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo oduu booda isiniif dhiyeessina. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa duraan ture garee tokkoon kan dhuunfatamee fi hunda hammataa waan hin taaneef qulqulluu sinodoosii haaraa uummattoota biyyattii mara hammatee hundeessineerra jechuun dureewwan amantichaa torbee kana keessa labsan irratti deeggarsii fi komiin muudachuun dhaga'ame. Sinodoosii haaraan hundeeffamee Phaaphaasota 26 muuduun ni yaadatama. Akka dureewwan amantii Ortodoksiin ibsanitti Phaaphaasonni haaraan muudaman rakkoo afaan ofiin tajaajiluu sabaaf sablammoota biyyattii mudataa ture dabalate rakkoowwan hojimaataa baroota dheeraaf mana kiristaanaa fi hordoftoota ishee mudataa ture furuu keessatti kan qabaatudha ta'uu beeksisanii turan. Bu'uura kanaan hordoftoonni amantichaa baay'een uummanni kamuu afaan isaan akka duudhaa isaatti amantii isaa lallabuu fi waaqessuu qaba jechuun muudamuu Phaaphaasotaatti gammadaniiru. Qaamolee hedduun biyya keessa fi alaas deeggarsa isaanii karaa miidiyaalee garaagaraatiin ibsachaa kan jiranidha. Gama biraatiin muudamuu Phaaphaasota haaraa bulchiinsa mana amantaa Ortodoksii olii dabalatee qaamoleen adda addaa mormaa jiran. Bu'uura kanaan mormiin gaggeeffamaa jiru hanga Phaaphaasota haaraa muudaman hojii irraa ugguruu fi mana jireenyaa iddoo boqonnaa isaanii saamsutti ga'amu dureewwan amantichaa fi sinodoosiin Oromiyaa ibsa kennaniin beeksisaniiran. Haaluma kanaan dursaa Phaaphaasota muudamanii Abbaa Seweeriyoos dabalatee Phaaphaasota 3 hojii irraa ugguruun iddoo boqonnaa isaanii fi mana jireenyaa isaanii akka saamsamu godhameera. Haa ta'u malee gochi kun ilaalcha walqixxummaatti amanuu dhabuuti malee mana amantaaf yaadamee miti jechuun mormiin biraa kaasisaa jiraachuun barameera.
kibba lixa shaggar ona gooroo keessatti finxaaleeyyiin amaaraa shamarree tokko yoo ajjeesan caasaan sirna bilchiginnaa rasaasa hiruufin uummata irraan miidhaa ga'uuf hojjechaa jiraachuun barame. Finxaaleeyyiin amaaraa jireenya dhuunfaa isaanii mo'achuuf naannoo isaanii dhiisanii Oromiyaa keessa qubatan bakkoota cufatti murna bilchiginnaan tumsamuun miidhaa qaqqabsiisaa jiru. Ingadda amajjii 23 godina kibba lixa shaggar ona gooroo ganda fuggee odaa malaa bakka addaa fagoo jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii amaaraa maqaan isaa Shimallis jedhamu shamarree Oromoo Shaggee Tashoomaa jedhamtu obboleessi kee waa boodhaa jechuun erga itti dhaadate booda eboodhaan waraanee ajjeeseera. Gandichatti sababa shamarreen Oromoo akka kanatti finxaalessa Amaaraan ajjeefamteen booda uummanni naannichaa okora kaasee uummata Amaaraa miidhaa jechuun kaabineen Gooroo obbo Abbabaa Morodaa rasaasa ganda fagootti ajjeesuun finxaaleeyyii Amaaraa duukaa hiriiraniiran. Uummata Oromoo gandicha irraa meeshaan waraanaa kan guurame yoo ta'u kaabineen gandaa Sinaanoo ammayyaa guutee Daamtoo Raffisaa ajaja bulchiisa aanan rasaasa motoraan itti fe'amee geeffameefii jira. Aanaa Gooroo keessatti caasaa gandaa eegalee hanga aanaatti finxaaleeyyiin Amaaraa waliin harka wal keessa galfachuun miidhaan isaan uummata Oromoo irraan gahaa jiran guddaadha kan jedhan maddeen keenya rakkoo bor dhalatuuf uummanni Oromoo aadichaa of qopheessuu qaba jechuun waamicha godhaniiru. Godina Harargee lixaa ona cirootti humnoonni PP isin miseensa shaneeti jechuun hawaasa nagaa irraa manneen fi qabeenya jalaa barbadeessaa jiru. Haaluma kanaan warreen manneen jalaa gubatan keessaa muraasni Adam Muummee, Ahmad Yaaqubee, Muhammad Maammee Dalool, Jamal Muhammad, Ibrahim Ahmad Amin, Aliyyi Muhammad Amin, Muummee Abdurrahman, Ahmad Abdullah, Jamal Aliyyoo Ibru, Jamal Suleiman, Abdullah Aziz Aliyyi, Hassan Umar, Jamal Aliyyoo Ibri, Yusuf Adam Muummee, Ahmad Abdurrahmanii fi Adam Muummee Bashir kanneen jedhaman jalaa manneen isaanii fi oomishaa fi oomishtummaa isaanii mana keessaa qaban walitti guutumatti ibiddatti bobeessuun guyyaa kaleessaa jalaa barbadeessuun beekamee jira. Oduu amma dhugeen Paatriyaarikiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas Dhaaphis qopheessota haaraa muudaman 26 beekamtii kennanii gara bakka itti ramadamanitti hin bobbaasan taanan Paatriyaarikii mataa keenyaa filachuuf dirqamna jechuun abboonni amantaa Sinodoosii haaraa hundeessan dubbataniiru. Kana gochuuf seerri dambii fi qannoon mana amantaa keenyaa nuuf eeyyama kan jedhan abboonni amantaa kun haa ta'u malee amantiin fedhiin keenyaan Paatriyaarikii haaraa muuduu miti jedhaniiru. Murtoon Phaaphaasota haaraa muuduu tibbana dabarsan rakkoolee Bataskaana Ortodoksii mudatan furuu fi gaafii hordoftoota amantichaa deebisuuf ta'uu irra deebiin hubachiisuun murtoon kun fudhatama argachuu qaba jedhaniiru. Murtoon kun fudhatama kan dhabamsiifamu yoo ta'e garuu bu'uura seera mana amantichaatiin tarkaanfii itti aanutti ce'uun gidduu isaaniitti Paatriyaarikii kan filatan ta'uu hubachiisaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabne kanumaati. Qophiilee keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo hafan wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabeetti fufa. Amajjii 21 bara 2023 irraa jalqabee hidhattoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni faannoo wal ta'uudhaan kaaba Oromiyaa godina Walloo onoota garaagaraa keessatti uummata Oromoo irratti lola banuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiru. Qabeenya uummataas manneen dabalatee gubuudhaan barbadeessuu irratti argamu. Kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo amajjii 24 bara 2023 guyyaa kaleessaa ijoo dubbii baasee jira. Amma gara ijoo dubbii kanaatti isin ceesifna. Oromoota Walloo irratti lolli qindaawaan banamuun lubbuu fi qabeenya uummataa badaa jiraachuu ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo amajjii 24 bara 2023. Kaaba Oromiyaatti lolli qindaawaan mootummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo irratti banamuun lubbuun lammiilee nagaa badaa jira. Manaa fi qabeenyi Oromoota Walloo mancaa fi saamamaa jira. Oromoonni Walloo bulchiinsaan Oromiyaa irraa citanii naannoo Amaaraa jalatti bulaa jiraachuun ni beekama. Yeroo adda addaatis duulli hamaan
mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaatiin qindaa'e ummata kana irratti balaa lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiisaa tureera. Haalli weeraraa kun osoo hin dhaabbatin yookaan furmaatan argatin hardhaa gahee jira. Ammas haaluma kanatu Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jira. Ammajjii 21/2023 kaaba Oromiyaa godina Walloo ona Jillee Dhummuugaa keessatti humni addaa Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddaatiin qonnaan bultoota Oromoo irratti lola banuun lubbuu namoota nagaa fi siviilii hedduu balleesseera. Manaa fi qabeenya ummataas mancaaseera. Lolli qindaawaan kun humna addaa Amaaraa fi garee faannoo jedhamuun kan geggeeffamaa jiru yoo ta'u, kan lolicha qindeessee ummata ficcisiisaa jiru mootummaa naannoo Amaaraati. Quba qabeenya mootummaa naannoo kanaan ala wanti Walloo keessatti ta'aa jiru hin jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa, humna addaa Amaaraa, faannoo fi milishaa Amaaraa, kaabinoota godinaa fi onoota godina Kamisee walitti qindeessuun qonnaan bultoota Oromoo waraanaa jira. Caasaaleen mootummaa federaalaas yoo dhoksaadhaan hidhattoota Amaaraa gargaaru ta'e malee nageenya uummata Oromoo Walloo eeguuf carraaqii godhee hin beeku. Inumaahuu mootummaa naannoo Amaaraa gargaaree yeroo adda addaatti uummata Oromoo Walloo kan ficcisiisaa jiru mootummaa federaalaa ta'uun ni beekama. Osoo caasaaleen nageenyaa mootummaa federaalaa jiru, uummanni kun irra deddeebiin weeraramee jumlaan ajjeefama. Qabeenyi fi manneen isaa gubataa akka ture ragaa hedduu dhiyeessuun ni danda'ama. Kun kan mul'isu mootummaan federaalaa nageenya uummata kanaa tiksaa akka hin jirredha. Har'as kanumatu ta'aa jira. Lola qindaawaa kanaan guyyoota 3 darbanitti qonnaan bultoonni Oromoo Walloo 65 ol ta'an qe'ee isaanii keessatti ajjeefamaniiru. Ammajjii 23/2023 qofa namoonni 39 kan maqaan isaanii beekame hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa kanaan ajjeefamaniiru. Kanneen rasaasaan rukutamanii madaa'anis baay'eedha. Kanneen kumaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Manneen ummataa hedduunis qabeenya keessa jiru waliin gubateera. Ammajjii 23/2023 Oromoonni Walloo Finfinnee irraa gara san imalaa turan naannawa Shawaaroobitti bakka Karra Jajjabaa jedhamutti waraqaa eenyummaa isaaniitiin adda baafamuun namoonni 16 konkolaataa keessaa buufamanii haala suukaneessaa ta'een ajjeefamaniiru. Lolli kun ammatti gandoota baadiyaa fi magaalota ona Jillee Dhummuugaa keessatti babal'atee itti fufee jira. Akka kanaan ganda Waasaan Qurqur, Kollaash, Alaallaa, Dirriik, Qundee, Waacuu, Baalcii, Wallakkoo, Goodaa, magaalaa Axxaayyee fi Sanbatee keessatti lola kanaan lubbuun namoota baay'ee darbe. Namoonni hedduun miidhamanii akkasumas manaa fi qabeenyi uummataa hedduun manca'eera. Kanneen 100 ol ta'anis madaa'aniiru. Dhaabbileen fayyaa to'annoo mootummaa naannoo Amaaraa jala waan jiraniifis kanneen madaa'an yaala dhabuun du'aaf saaxilamaa jiru. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n weerara seeraan alaa fi ajjeechaa jumlaa hidhattoonni naannoo Amaaraa fi faannoo jedhaman Oromoota Walloo irratti deemsisaa jiran kana akkuma armaan dura ammas cimsee balaaleffata. Gochaa isaanii bineensummaa fi abaaramaa kana irraa akka dhaabbatan gaafata. Kanneen ummata siviilii jumlaan fixanis seeraan gaafatamuu qabuunis ejjannaa Adda Bilisummaa Oromooti. Lola qindaawaa warra babal'ifannoota lafaatiin irratti baname kana dandamachiisuuf uummanni Oromoo bakka maraa irraa Oromoota Wallootiif birmannaa gochuu qaba. Addatti ammoo Oromoonni Walloo bakka lollitti geggeeffamaa jirutti dhiyoo jiran waliif birmachuudhaan wal dhaqqabuu fi wal tumsuun fardii ta'a. Uummanni Oromoo marti kanneen qe'ee isaa irratti isa waraanuuf itti dhufan kamuu ofirraa qolachuuf yeroo hundaa of qopheessuun dirqama ta'a jenna. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n waraana qindaawaa mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti geggeessaa jiru kana ammas irra deebi'ee cimsee balaaleffata.
injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo ammajjii 24 2023 Finfinnee Oromiyaa. Kambalia kakidugala, kankaba kiba kakesabala. Kambalia kakidugala, kankaba kiba kakesabala. Oromo gandira jala, garayu barbada mala, barbada mala. Kanuba suraro jala, raro jala. Garayu barbada mala, barbada mala. Kanuba suraro jala. Mirgau mama veteran dorkane, kabenya kenya rayo manne, alaga noli galio mamne, ngayon jiran nagabrom pamne. Kambalia kan gedogala, kantaba kiba kan kesabala. Oromo gandira jala, garayu barbada mala, barbada mala. Kanuba suraro jala, raro jala. Akan berane gabruma guyan, yada pinala kabenya bungnan, kapsotin kita kaawon tuma, dilitu mada wangali kudan. Kambalia kan gedogala, kankaba kiba kan kesabala. Oromo gandira jala, garayu barbada mala, barbada mala. Kanuba suraro jala, raro jala. Madaga rumah kapsotu dinsa, jalata gorsa dadaba dinsa. Madaga rumah kapsotu dinsa, jalata gorsa dadaba dinsa. Kambalia kan gedogala, kankaba kiba kan kesabala. Kambalia kan gedogala, kankaba kiba kan kesabala. Oromo gandira jala, garayu barbada mala, barbada mala. Kanuba suraro jala, raro jala. Garayu barbada mala, barbada mala. Kanuba suraro jala, raro jala. Garayu barbada mala, barbada mala. Kanuba suraro jala.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromooti sagantaa keenya xumuraarra geenye jirra. Kunis lola hidhattoonni Amaaraa fi Faannoon wal ta'uudhaan godina Walloo onoota garaagaraa keessatti uummata Oromoo irratti bananii jiran ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii gabaabaan jiraataa godinichaa waliin geggeessine akka itti aanutti isiniif dhiyaata nu faana tura. Guma Gootni gumaanyatu guma baasa malee ani lammiin ganu gumaayee du'een bada malee gumaayee. Akkam jirtu? Naguma jirtu. Galata Rabbii baga jiraattan. Walumaan jaan nagaa miidiyaa irraan isinii bilbila godinni Walloo alaamaa keessa akka jiru miidiyaalee adda addaarraa miidiyaa hawaasaarraa sargamaa jiraanullee gabaasa akkasii keessaan nu dhaqqabeennaan gara keessanitti waan kana dhugoonfachuudhaaf haala irra jiramu baruudhaaf isinii bilbilee jiraataa achiitii jedhanii nuu bilbilanii mee akka miidiyaa hawaasaarras deemaa jirutti akka nutis quba qabnutti haalli achi jiru ulfaataadha. Egaa amma durasi godina Wallootti rakkoon kun deddeebiidhaan kan raawwatamaa jiru baroota hedduu kan lakkoofsiseedha. Haala baratame fakkaateeyyuu lafatti namatti mul'achuu ga'eetirra jira. Mi'a lammarra jirtan maal fakkaata rakkoon uumame jedhamu kun lolli banamee namni hedduun akka dhume manni akka gubate reeffi namaa akka gubate waan hedduutu miidiyaa hawaasaarra deddeema. Waliigala isaa gara boodaatti bal'inaan haasa'uu dandeenya. Lolli kun yoomi ka jalqabee godina Walloo kana keessaa immoo ona kamfaa keessatti? Egaa lolli kun kan jalqabe sanbata guddaadha. Galgalatti naannoo Jawwaarraa kan jalqabame. Haa ta'u malee garuu yeroodhaaf akka tasgabbaa'uu godhamee ture dagachiifameeti uummanni Oromoo Walloo dagatee haala jiruun tasgabbeessuuf kan jedhame tasgabbeessituu jedhanii humna addaa naannoo Amaaraatti kan uummata qotee bulaa irratti waraana hidhatee jiru kan humni addaa naannoo Amaaraa leenjisee Faannoo nurratti eegumsa jedhee uffata itti kaa'ee sossobee nurra kaa'eedha kan lola irratti banee amma kallattiin isaan itti banan lola itti qophaa'anii jiran kan istiraatiijii qabuudhaan kan adeemsifame kallattii torbaani kan baname lolli kun karaa torbaani. Torba gaafa jettu eessa fayyadaan? Karaa Wasan Qurqur, karaa Shawaarobii, karaa Xuquree jedhamu kana haala kan naannoo ta'umsa lafa kana beekuu dhabuu keessatti mala fi karaa Dirrichiin ol gargalchee ammoo gara Amaangabaa jedhamu tokko jira. Lafa Amaangabaa jedhamu uummata Oromoo Wallootii fi uummata Amaaraatiin kan wal daangessu daangadha. Kallattii saniinis lafa jala qotee bulaa uummata Amaaraa kanallee kakaasanii turan. Uummanni Faannoo kun wanni godhanii leenjii kennanii fi waan tokko waan asii quba qabnu mootummaa jala jira jennee kan quba qabnu. Yeroo uummanni Oromoo kun waan tokko quban qabaatanitti gargaarsa mootummaa naannoo Amaararraa humna Faannootiin godhamuuf jibbaan isaan keessatti qaban ammoo jibbaa Oromummaa fi amantummaa fi jibbaa fudhannaa lafaati bal'ifachuu lafaati kaayyoon isaan deemaniifi kallattii torba kanaan gaabbaramu uummanni qotee bulaadhaa kun humni isaanii caccabee bakka caccabee jirutti akka walillee dirmatanii danda'anii gargaarsa waliin goonetti lolli kan itti baname gaafa lolla kana itti banamu ummata jidduu ta'anii lafa kutanii haxxee hidhataniiti lafa karaa kutanii nama irratti gadi ummataaf qaqqabuuf fiiguufis karatti daa'imman waggaa 3 waggaa 4 kan dhaabbachuu dandeenye haadha fi ilmaan abbaa fi ilma warratti kan fixanii qabeenya mana isaaniidhaa abiddaan kan gubanii Wasan Qurqur kan jedhamu naannoon tokko gandi Wasan Qurqur jedhamu guutuutti gubate gandi Wasan Qurqur jedhamu guutuutti kan gubate kan manna barumsaadhaa buufata fayyaadhaa isaanii kan qaban kan gandi san tajaajilu kan warri biyya alaadhaa mootummaan naannoo Amaaraa jaaluu fi diddellee warri biyya alaadhaa kanaan dura gaafa jalaa gubate dhalataan naannoo kanaa kan biyya alaa jiran kan biyya Arabaa kee kan biyya Awurooppaa kee jiran walitti buusanii jaaran lammataan kan irratti guban lammata. Naannoo sanatti rakkoo kana dura ta'een deeggarsa namootaatiin ijaaramee fi ammas marsaa lammataadha jireenyi isaanii manni isaanii ka barbadaa jechuudha.
kan barbaada marsaa lammataati. Mee egaa akkuma amma naan jette haala babal'ifannaa lafaatii naan jechaa jirta. Haa ta'u haala babal'ifannaa lafaatii fi jibbiinsa Oromoof Oromiyaatii naan jette. Dhugaa dubbachuuf egaa sabni nagaan callisee gaafa akkasitti weeraramu dhuguma jibbiinsarraa yoo ka'e malee hagaa wal dhabdeen siyaasaa tokko yookaan rakkoon biraa keessan jiraatinitti lafaa ka'eetiin taa'ama jedhamee hin tilmaamamu. Egaa kannaan jette sanbata wanti kun ka jalqabeette yeroo jalqabe kanatti callisanii dhufanii uummata kanarratti dhukaasa banan immoo haalli ka'umsa isaa maal fakkaata maalirraa jalqaban? Ka'umsa isaadha qotee bulaa tokkotu naannoo bataskaana ortodoksii biratti mana qaba mana jireenyaa kanumatti jiraatu. Qotee bulaa Oromoo Walloo? Bulaa Oromoo Walloo naannoo Jawwaa jedhamutti lafa sanatti mana ijaarrachaa jira. Naannoo kanatti gargaarsa waan jedhamu jira uummanni Oromoo keenya kuni gaafa mana ijaarratu qotee bulaan kun wal gargaaree dhufee wal ijaara. Qarshii kaffalanii don taane kan manni wal ijaaramu wal gargaaree dhufanii wal ijaaran. Inni waan walii gargaaru. Waliif gargaaru wal gargaaree dhufanii uummata gadi gara gammoojjii gadi gara barahaa kana bu'ee quncee waan jedhamu tokko beekte kan kennu mukarraa buncisanii mana itti hidhanii ijaaran. Nan beeka iyyee. Muka quncee san quncisaniiti qabatanii dhufaa jiran. Baadiyyaa keessa gadi gara bosona wayii keessa. Quncee kana gaafa rarraafatanii dhufan uummata hidhatee nutti dhufu jira jedhanii uummatuma nagaan karaa deemaa jirutti rasaasa badan. Uummata quncee sana quncisee baatee deemaa jiru irratti jalqaba dhukaasa banan jechuudha. Jalqaba banan waan tokko kan qaban isaanii. Ulee harkaan qaban waan loon ofirraa ittiin oofan qaban harka qullaa dhaba jirutu bakka tokkotti rashaname. Namoonni sun hundinuu lubbuudhaan darban jechuudha. Namni tokko achi keessaa lubbuun darbee isaan kan in oolan jennee karaa ittiin mana yaalaa hospitaala geeffannullee dhabnee hospitaala hin qabnu. Hospitaalli naannoo keenya jiru Shaaroobiidha. Shaaroobiin ammoo harka Amaaraa jala jirti. Uummata Amaaraa kana jirti. Faannoo jala jirti. Axaayyeedha. Axaayyeen harka isaanii jala jirti jennee Affaarii keessan naannofnee gara Awaashin baanee Adaamaa geeffannee turre. Madoo keenya. Achi dhaqanii kaleessa jirti awwaalaman lubbuun isaanii darbanii. Hundi isaanii lubbuun darban jechuudha ergee hospitaala dhaqqabanii. Nama sadii moo kana achi keessaa namni tokko lubbuun darbuu isaati kan dhaga'e kaleessa. Amma sanirra deebi'ee immoo bakka jirutti lolli karaa wasan qurquriin jijjiirrate Jawwaa san ture jalqaba kan bare wasan qurqur guutuu gubaniiti gaafa wasan qurqurtuun mana armaa dirbatu karaa xaayyeetiin ammoo humni addaadha olirraan goree manzi keessan galee jira humni addaa. Lolli deebi'ee karaa wasan qurqurutti fufe kunoo maalirra jira lola kana kan itti fufsiise warruma sanadha moo qaama biraadha? Warruma sana warruma jalqabe sanidha. Haa taane malee Isuuzii torbaan wal fe'anii dhufanii humna addaa naannoo Amaaraadha. Bulchiinsa aanaa Jillee Xumugaa wajjin nageenya kabachiifna walitti bu'iinsa kana addaan dhaabna jedhanii dhufanii. Yeroo magaalaa Sanbatee keessa darbanii lafa taa'icha mijataa gubbaa ba'an lola banan gargaaranii magaalaa Sanbatee gubbatti. Garuu kan isaan dhufan nagaa buufnaadhaan. Nagaa buufnaadhaan dhufan alaabaa qabatanii. Alaabaa naannoo isaanii moo? Alaabaa naannoo isaanii qabatanii nagaa buufna jedhanii dhufan. Garuu akka dhufanii nagaa buufnadhanii dhufanitti ittiin fufne lola bananiidha akka jirtu. Qotee bulaa kanarratti banan. Lolli kun kan lolamaa ture kilaashii miti. Diishqadhaan lolamaa ture. Matarayyaasiin lolamaa ture uummanni kun qotee bulaan kun. Akkam ta'e lolli kun amma gaa namoonni kun nagaa buusuuf jedhanii. Qotee bulaan naannoo kana jiru immoo harki guddeessi isaaniidha. Maatii isaanii biyyaalaa ergatanii waan irraa ittiin jiraatan irraa kuufatanii waan bosona keessa jiraataniif horsiisota loonii waan ta'e qabaniif hundi isaaniidhaa kilaashii qabu. Gaafa lubbuun qabdee fi waan ta'an wallaalan lola kanatti ba'anii dirqama lolaa ta'ee kallattii hundaanuu uummanni bahee abbaan ulee harka qabu abbaan gajaraa qabu kallattii hundaan abbaan harka qullaa harkumaan fiiguudhaan namni 68 kalee wareegama godhee kalee galgalatti namni 68 wareegamee lola kana kallattii hundaan ofirraa deebisanii ammaaf tasgabbaa'ee naannoo fuula Diriit jedhamu qofaan amma kan tukkaasni jiru. Namoota 68 lubbuun darban kun egaa mee aanaa kam ganda kamirraati laata? Ganda Baxxee kan jedhamurraa, ganda Wasan Qurqurirraa, ganda Mataa Horarraa, warra Abborraa, warra Karrayyurraa,
kallattiin taane kan jiru baanni isaaniidha galmee isaadhaa booda addaan baasee waan jiru siif laachuu hin danda'a waaree booddee. Gandootuma hundarraa jechuudha wareegamni kun ka ta'e. Hundarraa waliin dirmatee dhufanii warri dirmatee dhufe warra dhume jira akkasii taane. Namoonni kun namoota akkamiiti gaafan siin jedhu uummatii harka qullaa irratti gaafa banamu tarii namootuma hundarmootii daa'imman abbootii dargaggoota dabalateeti moo garuma lolaatti namoota ba'an of danda'u ittisa gochuuf namoota ba'an kana qofa wareegamni kun kan irratti raawwate. Nama 68 kana keessa namni 34 xiqqaate parsantiin 50 xiqqaate nama lolan dhaqin nama lolittaasa irratti banamedha. Uummatuma waan sana quban qabneedha jechuudha. Waan sana quban qabne kana bira darbee immoo warri tiraanspoortiidhaan karaa deemaa turan warri namni 16 naannoo Shaaroobitti ijoolleen Oromummaa isaaniitiin maqaa wallootiin wareegaman namni 16 kan galmee kana keessatti himin tiraanspoortii baasii gubbaa buusanii warra biyya Arabaatii buqqisee mootummaan warra buqqaanii kinoo dheengadda dhiyoo darbe kana mootummaan gashee sanbata xiqqaa galan. Warra tiraanspoortiidhaan gara Shaaroobiirraan qaxxaamuraa jiran karatti kutanii baasirraa buusanii rashan walitti. Biyyan baatiitu gara biyya isaaniitti maatii isaaniitti galaa jiraniiti namoonni 16 kun kadhuman. Eeyyee. Konkolaataa marraa buusanii moo? Konkolaataa irraa buusanii rashanan uummata gidduu buusanii. Shaaroobii naannoo Zuutti jedhamutti. Kan isaaniinis kan ajjechaa kana irratti raawwate warruma faannooti. Humna addaa naannoo Amaaraa. Humna addaa naannoo Amaaraa. Meegaa namooti dhuman akkati natti himaa jirtutti warra konkolaataa keessaa bu'ee rashaname dabalatee gara 100 dhaqqabu yoo sanaa ol ta'e malee kanaa gadi miti. Carraa reeffa kaasanii awwaallachuu argattaniittu maatiin ijoollee. Nama 16 awwaallachuu hin dandeenye mammaatti inni kun awwaalamee jira. Warra konkolaataa keessaa bu'ee rashaname awwaallachuu hin dandeenye jechuudha. Hin dandeenye isaan kan awwaalamanii jiru. Hamma haalli irra jirtanoo sana dabalatee manneen gubatan jiru ka jedhamu kunoo manneen qote bulaa qabeenyi gubatee jira dhume yoo namoota qabeenyiif manni jalaa gubate maqaa isaanii fan qabda ta'e yoo hin qabdu ta'es immoo tilmaamaan mana meeqataa qabeenyi kunoo agamitti tilmaamama laata? Manni kun mana 100 lakkaa'amu mana 1000 lakkaa'amu naannoo ganda tokko guutuu gubate gandi tokko silaa tilmaaman meeqa maatii meeqa akka of keessaa qabu wallaalamu ganda wasan qurqur jedhamuu fi baalcii dabalachuuf ture sunillee kaleesseen oolee guututti barbadaa'e wasan qurqur jedhamu buufata fayyaa buufata barnootaa illee haa ta'u hundi isaadhaan barbadaa'e bakkumatti. Akka garagalanii of baranii ofillee hin baranne akka garagalanii lafa kanatti tajaajillee arganne jedhameeti kan wanni kun godhamaa jiru. Sanyii balleessuudha wanni itti jiramu wanni achi hojjetamaa jiru kun. Qabeenyis duukuma barbadaa'e. Qabeenyi duukuma barbadaa'e. Raayyaan ittisa biyyaa tasgabbeessa jedhee kan dhufe paatroolii lamaan kan dhufe tasgabbeessuuf jedhee gaafa dhufe itti galu kaleessa ajajaan isaanii rukutame. Humna addaa naannoo Amaaraatiif faandutu rukute. Tasgabbeessuuf wanta dhaggeeffatu buufata fayyaa magaalaa Sanbatee dhiisaa jira warri rukutaman raayyaan ittisa biyyaa. Kanaaf haalicha tasgabbeessuu hin dandeenye isaanis. Hin dandeenye humna dabalataa akka nu dhufu jedhanii kaleessa gara Finfinnee kanaa humni dabalataa hin dhufa jedhanii uummanni eeggachaa jira amma ammaatti dhufa har'a nu dhufan biroo dhufan jedhaniiti waan biraadhaa rabbumti uummata kana kanarraa oolchu malee. Mee barbadaa'insa kana keessa guutummaan ganda tokko gaafa barbadaa'u kana keessa lubbuun namaa kan rasaasarraa hafe tarii yeroo manni gubatu yeroo qabeenyi barbadaa'u kana keessa lubbuun namaa darbee jira moo lubbuu isaanii oolfachuu danda'aniiru? Jiru kan oolfatan jiru. Kan oolfatan jiru ammuma kana lafa bakkee waraanaa jiranii waaree booddee as deebi'uu hin danda'u. Yeroo bishaan midhaan walii geessuu as of duuba deebi'anitti qunnamuu hin dandeesse barbaaddee innaan. Haa tolu gaa mee rabbii isinaa jabeessu jecha gaa qaamni mootummaas akka humna dabalataa ergu eegaa jirraa jettani waan jedhe oo qabaa laata kallattiidhaan uummata kanaa waan jedhe qabaa gaa warri dhufanii ofiiyyuu ajajaan isaanii rukutameedha kan naan jechaa jirtu. Isaan gaafa nutti himamu wanti kun waanuma salphaa godhameeti kan olii nutti ergame gaafa olii gadi dhufnu raayyaan ittisa biyyaa gaafa nuti bakkanatti nu ramadanii hojii ergan waanuma salphaa jedhaniiti paatroolii lamaan nu erganii haalli jiru ulfaataadha
qotee bulaan faana dhaabbadhaa jedhaniiti qotee bulaan raayyaa ittisa biyyaa faana kaleessa magaalaa Axaayee to'atan. Haa to'atani malee warri wajjin jiran raayyaa ittisa biyyaa baay'een isaanii wareegamanii jiran amasitti. Warri lubbuun hafanoo jiru moo deemani laata? Warri lubbuun hafan jiru buufata fayyaa jiran amma. Karaa ittiin geeffaman dhabanii as buufata fayyaatti yaalamaa jiru. Humni dabalataan dhufa jedhame kunis isin hin dhaqqabne? Hin dhaqqabne naannoo Samee Shawaa gara naannoo Dabra Biraanii kanatti bulchiinsi magaalaa Dabra Biraaniidha akka hin darbine naannoo wal dubbisee bulchiinsa magaalaa naannoo Amaaraatti wal dubbisee akka hatattaman hin seenne dhumatu to'ataa waan jiru jedhanii akkasitti mijaraa tursiisan kalee galgala akka ka'ee dhageenye jedha garuu. Haa isaantu ittisee? Isaantu ittise garatti. Maaliif jedhu gaafa jedhanoo maaliif ittise jedhamu? Gaafa kana jedhan dubbituu ulfaataa haalatu ulfaataa jedhaniiti numatti tasgabbeessa jedhaniiti waan kana godhanii dhabuinsa isaanii kana karaa ittiin wannee jedhan karaa ittiin mo'atanii fi karaa waan kana ittiin dhuunfatan barbaadaa jiranii haa ta'u malee immoo gara makiinan 20 wayiidhaa tokko dhufee ture makiinan 20 wayii humni addaa naannoo Amaaraa karaa manzii kanaan dhufe karaa qaxxaamuree Kamisee fi magaalaa Caffaa jidduu akka seenaniin uummanni naannoo Caffaa Roobitti akka hin dabarre karaa hidhanii karaa kutanii amma achi dhaabbataa jira makiinan. Uummati sun ofii nagaa jiru gaazexaan jiru karaa cufanii karaa cabsanii eegan akka hin darbine uummata miidhan jedhanii akkasitti karaa ittiin darban dhabanii lafa ulfaataa dindil damillu jedhamu tokko jira karaa darbuun qaxxaamuruu hin danda'amne achirratti karaa duraa kutanii dhaabbadhaa miidhatu dhufaa tasgabbeessuu hin dandeessan raayyaa ittisa biyyaa dhufee tasgabbeessoo ta'eef jedhanii akkasitti ta'aa jiramaa garuu haalli ulfaataadha uummanni warri humna addaa sunoo dhufee amma biyya kana seene wanni jiru uummatuma kana fixuudha wanni isaanii. Humna addaa Amaaraa seennaan uummata kana fixuudhuma akka deemaa jirutti. Kanuma. Miidiyaa hawaasaa irratti akka arginetti namoota reeffi isaanii gubatee jirustu mul'ata. Inni kun hagam dhugaadha. Jira kunis dhuguma gubatee jira. Reeffi gubatee jira naannoo Ataayitti kan gubatee jira. Naannoo Shaarobittis kan guban qabu. Reeffi hammana jedheetti maama isaanii sitti hin danda'u malee. Erga ajjeesanii moo tulubbuun jiraniiti laata iddoo tokko tokkotti amma kan Wallagga baafaa yeroo darbe ergaa turre nama tulubbuun keessa jirullee gubantu jira. Tarii ergi lubbuu baasanii tureeffa gubammoo tulubbuun jiruuti laata waan odeeffatan qabdu. Nama lubbuun jiru kan gaazii irratti naqanii gommaa makiinaa morma sadii gadi kaa'anii gubantu jira. Mee hammoo haalli walii galaa jiru kun egaa karaa tokko tokkotti uummanni daandii cufee akka jirudha kan natti himte haalli walii galaa godinoota kana keessa jiru gandoota amma jette keessa jiru maal fakkaata? Amma haalli jiru haala tasgabbiiti kan mul'atu. Xiqqoo wanni amma jiru sochii jiruun humna waan hin qabneef elektirikiidhaa fi bishaanii bilbilumtillee amma akka waliigalatti hojjetu bilbilallee filata naannoo fila bakka itti hojjetu jira. Kana kan amma hin qabne walillee dirmachuuf wal qaqqabulleef waan tokko godhachuu hin dandeenye waliif. Akka waliin qaqqabne niitoottillee irraa caabsaa jira. Lolichi xiqqoo waan tasgabbaa'e fakkaatus wal quunnamanii waliif birmachuuf yaalii rakkisaadha kan jechaa jirtu neetwoorkiin citeeraa jechuudha. Neetwoorkiin citeera amma bakka nan jiru sun bakka neetwoorkiin hojjetutti bahee alaa wanni jedhuun argachuu dandeessan. Egaa mee rabbis hin faana ta'uu rabbis nama jabaate gargaara isinis jabaadhaa jechaa dhaamsi qabdu jira. Kanuma dhaamsi hin qabu sagalee nuti asirratti hin dandeessine. Haa ta'u ulfaadhu haala rakkisaa kana keessa teessee yeroo kennu laattee sagalee bilisummaa Oromoo wajjin haasaa taasisuu keef rakkoo ofii keessa dabalatee uummanni kee naannoon kee keessa jiran kana uummata Oromootiif ifa gochuuf dhaqqabsiisuu keef yeroo kee waan nu laatteef guddifnees galateeffanna ulfaadhu rabbi immoo isinaa gargaaru jabaadha. Amiin galatoomaa. Gumaa gootni gumaa nyaatu gumaayee gumaa baasa malee ani lammiin ganu gumaayee du'een bada malee gumaayee
gumaye gumaye gumay kawal riyau gumaye borkan abjalaka ni maltu du fare gumaye yondu badde saka gumaye gumaye oh gumaye gumaye gumay marani marani gumaye te pararasani dur shira shirani gumaye gargar nubasani gumaye 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 oh gumaye gumaye guma o sofira kamnu gumaye kawani kamne hinjiranu yomu gumaye alaga marfamne sabla mafatane gumaye gumaye kay wallo kankana gero kankana almari hanna kota waya kankana wallo kankana almari hanna kota waya kankana gero kankana almari hanna kota waya kankana wallo kankana almari hanna kota waya kankana sanina saname almari hanna kota waya kankana sanina lizare almari hanna kota waya kankana biya kenya rati almari hanna kota waya kankana sabami tanare almari hanna kota waya kankana sanina pawato almari hanna kota waya kankana sanni warkituda almari hanna kota waya kankana gabalai zalage almari hanna kota waya kankana wallo noramyaga almari hanna kota waya ayai bawallo wallo baretuma sanjina ligangul kami gaboman baradu badabrai soru limani afari yada nyabale sani artuma ya gori siledu guru onnenya namale dulafa guru alagar samu solu unjuru isoye hidawe tafaya kamise mategar madagar bolsa hidase mana matoko matogar barbase kankana wayu bisankora almari hanna kota falmachuya kankana enchu barababo almari hanna kota falmachuya kankana borana bibano almari hanna kota falmachuya kankana ilura yakobo almari hanna kota falmachuya kankana ilmano romoda almari hanna kota falmachuya kankana borana baretu almari hanna kota falmachuya kankana naromiya taka almari hanna kota falmachuya kankana biyala mantatu almari hanna kota falmachuya abaha lakiba abaha gadina sarara mutabai kankano romiya lomba balese ragar garbe yaba sarati sabdama fate lofi laka asiba ekesa dorana ibuji arayo agesa hilalu ulbaha iyai labsa ararge ijma ilwa babora shawafi neti matakal ngara nesa nibo adara nesa nibo adara
Egaan naggeeffattoota keenya walumaa galaa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Guutummaa sagantaa keenyaan wajjin ta'uudhaan waan hordoftaniifis galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa jimaata galgalaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.